Baba tokko irraa dubbanna. Maaliif jennaan wanni aliifitti jallatte aliif laamitti qajeeltu jette Oromooni. Seenamee sheer walii godha. Warreen gartee ani tanna dhibde takkaffa haadha mana artistii keenya kabajamaa jaalatamaa akkaan jaalannuuti. Lammata ammoo warra du'a isaa kana biizinasatti jijjiirratanii gartee biizinasaan ittiin dalagan inumaa Hacaaluu Hundeessaa the first hole up in Ethiopia biizinasii guddaa Itoophiyaa keessaa amma artistii Hacaaluu dhate biizinasni Itoophiyaadha. Meesheer godha. Sheer godhame ilmaan diqaalaa ilmaan maal gaa isin arrabsinee isin faarsinu silaa silaa rasaasan mataa keessa dhahat isinitti himnaa akka isin Oromoo tana yeroo tokko me Barbia ne فيديو مجابا تكون دبدا واباين كابو وان جزء من دعافينة تتاو ورين قرتة artisti Hacaaluu تين artisti Hacaaluu Hundeessaa biizinasa godhatan Itoophiyaa sana keessatti Hacaaluu Hundeessaa keessumaa Oromoo biratti amma Hacaaluu Hundeessaa biizinasa guddaa ta'ee jira. Biizinasa godhatanii jiran Hacaaluu Hundeessaa eenyu biizinasa godhate anamma ajaa'ibanatti too jaartuma isaa sanni na aarsutti jiraa'u. Bakka dhayte carqii gurraattii ifirra keesse rabbii isinuu meesutaadha. Intalti fayyaan qabdu intalti tun Oromoodha teettu inumaa kisee takka intalti tun Oromoodha. Wannummaan isii carqii gurraattii manattu abbaa manaa diinaa ajjeesee dhumatu. Diinni Hacaaluu Hundeesse ammaa sunoo obboleeyyan isaa Wallaggi Oromoon guututti obboleeyyan isaati rashanamaa jirti diroonidhaan dhumaa jirti. Egaa diinni Hacaaluu Hundeesse ajjeese isin carqii gurraatti ilaa biyya Jarman dhaqxee gise carqii gurraatti uffattee tumateessu. Kuni maal jechuudha? Rabbi isinuu meesutaadha. Onatti oowwee wallagaa jirraa miti. Nama tokko beeytee hawaasa tokko ittuma himan malee ittiin fannisan jette Oromooni isinitti himuudha malee wanni nu barbaachisu dirqama isin furachiisuudhaaf miti. Dirqama artistiin keenya kan jaalannu kan akkaan kabajnu goota nuuf waa hunda Hacaaluu Hundeessaa diinaa ajjeese diinni isa ajjeese immoo bakka biraan jiru. Diinni Hacaaluu ajjeese kanuma warra haadha mana isaati dachii kannee fi mana kannanii fi isumaa deebisanii biizinasa irratti dalagan galii Hacaaluu Hundeessaa sabaafis firaafis diina isa ajjeesefis galii on biizinasa ta'ee jira.
biyya keessatti biizinasa meeqa maqaa Hacaaluutiin maqaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin biizinasa meeqa dalagan biyya keessatti waa meeqa dalagan jechuudha ajjeesanii ofii ajjeesaniitum Oromoo irraa biizinasa ittiin dalagan arrammoo Hacaaluu Hundeessaa qaamni ajjeese ammaas Oromoo ajjeesuu ittuma jira inuu amma Hacaaluu Hundeessaa rasaasan ajjeesanii amma diroonidhaan jeettii lolaatiin ajjeesaa jiran gara nama kumaa olii guyyaa lama sadii keessatti fixaa jiran duutiin dhaabbanne isummaan tun fayyaan qabdu ammaan tana Jarman dhayitee carqii gurraatti ifitti keessee Hacaaluun kun du'e takka deemtee bosona seentee gaara lolu qabsoo godhu gumaa isaa baasu yoo san hin dandeenye immoo maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin Hacaaluu Hundeessaa biyyaaf du'e sabaaf du'e. Deemtee carqii gurraatti uffattee biizinasaan amma Doktor Qaasim Alloodhaa nama akkaan kabaju. Dubbiin Oromoodhaatu walitti hiitu gaafa Oromoon qeerroon dilli sun dhumtu Jawaar Mohaammed qeerroo lammatti kanne lammaan fuudhee Abiyyitti kanne Abiyyiin ammoo Shimallisitti kakkanee tujitti hiike ammallee dhiini Hacaaluu Hundeessaatis akkasumatti deemaa jira akkasumatti amma Doktor Qaasim nama akkaan kabaju nama jaalannu garuu immoo hojiin inni hojjetaa jiru maali sababiin haadha manaa Hacaaluu Hundeessaa achitti yaamaniif maal waa takkaa miti wanni takkittiin isii achitti yaamaniif hin jirtu maallaquma ittiin guuruuf yoo namni shayini du'e maallaqa ittiin guuran yoo hayyuu siyaasaa tokko du'e gartee seeraa tokko du'e maallaqa ittiin guuran yoo artistiin tokko du'e maallaqa ittiin guurama yoo wanni takka taate gumaa baafannaan hin jirtu Oromoon gumaa baafachuu qaba gumaa baafachuudha dhiiga isaa dhiigan kafalu dhiini dhiigan deebuu qaba dhiini dhiigan deebuu qaba malee dhiini carqii gurraattiidhaan hin deebu dhiini carqii gurraatti uffatanii gumaan hin kafalamu gumaan hin kafalamu gumaa Oromoon dhiini xiyyaa nama xiyyaan irraa du'e je gumaa guman baasu dhiigan deebisu Hacaaluu Hundeessaa bar nama isa fakkaatu miti nama kophee isaa fakkaatu tokko gumaan kafalanneerra hin kafalan gumaan isin kafaltan maal biyya alaatii maallaqa maqaa Hacaaluutiin guuruu nyaaka kun kazinaan itti galu kazinaa mootummaati parsantiin 20 ijoollee isaatiif ni qaama mootummaa qaamuma isa ajjeesisantu ammallee Hacaaluu Hundeessaatiin ittiin duroome qaamuma Hacaaluu ajjeesisantu ittiin duroome kaasetta CD isaa jedhanii gurguran yoo xiqqaate Oromoon miliyoonni 20 Oromoon bittee jirti kaasetta isaa tan biyya alaa kana keessa akkasumatti kaasenni isaa sun gurguran kazinaa eenyutti gale baankiin ta biraan jirtu beeka baankiin ta nama mootummaati baankuma mootummaa sanii gale qabadhaa kana namni tokko Abduu Jabbaar kan wareegame eenyutu goojjoo takka jaareef maallayin immoo maqaa Abduu Jabbaariin jaamee immoo guurame eessatti guurame maal godhame kanaafuu jaallan namni tokko gumaa gumaan Oromoon gumaa gumaan dhiigan baafatu qaba deemanii duba fakkeessanii jaartii Hacaaluu Hundeessaa nama dura qabanii intalti yeroo takka carqii gurraattii firraan buuftu waan kanaaf ani hin beeku dubartiin Oromoodhaa jeeyina dubartiin Oromoodhaa goota gaddi abbaa mana isii qofaa miti daadhii galaanfaa namoota artistiin meeqatu dhume Usmaa yoo Muusaa faan eebbisaa addunyaa faan hundi warreen Oromoof qaqqaalii akka Mustafaa Harawwee Oromoon wallistoonni Oromoo dhiyeenya kanallee dhumaatuma jira garuu immoo kaayoo isaan itti dhumaniif san galmaan ga'utu irra furmaata malee Hacaaluu Hundeessaa amata bara dhufaa dabra ittiin naggadu amma Doktor Qaasim Alloodhaa wanni isii biyya sanii yaameef ittiin naggaduuf daldalaaf malee waan biraati miti waan tokkoofi miti dhugaa rabbii isinitti himna siidaa Hacaaluu warri dhaaban Oromoo warri Aamboodhaa maatii warri gartee quuqama qabu sabboontonni siidaa isaa dhaabanii jiran thank you galatoomaa jennaan siidaan goota hundaaf Oromoo hundaaf inshallah yeroo gabaabaa keessatti handhuura Oromiyaa Finfinneetti siidan ni dhaabbata kana abdiin qaba kanaaf ammoo wareegama dabre osoo hin taane wareegama dhufuuf maal godhuu qabnaa jennee of Oromoon of qopheessutu irra bareeda haadha manaa Hacaaluu Hundeessaa yaama Ameerikatti illee yaama waa takka nothing kutee Hacaaluun kutee jira bas Hacaaluun biraan dhufu Hacaaluun lammadan deebu osoo duniyaan tun guutuun Hacaaluudhaaf warqii haftee wanni deebu tokkolleen hin jiru naggaduun dhaabbachuu qaba Oromoon ajjeefamuu ammaasitti jira kaleessas ajjeefamaa ture
boruus ajjeefamuuf ta'a. Kanaafuu qaama Oromoo ajjeesu kana dura dhaabbannee gumaan baasudha. Gumaa doolaara namni gisee nurraa du'e gumaa doolaaraan kafaluu nurra jiraatu boleeyyan kiyya. Nama san fakkaatuun gumaa kafaluu dhaloota akkasitti waa dhaalchisu bar nama ajjeesanii maallaqa kennuuniin nama ajjeeftee namaaf gargaarsa guuruun dhaloota kajeellaa barsiisudha. Dhaloota fuula namaa dhaabbatuu barsiisudha. Dhaloota boo'icha barsiisudha. Maaliif ani baranaan Oromoo tana baranaan isii taazzabe gaafa Jawaar Maammadii dhamusan taazzabeetiin eddaa ilmaan diqaalaatu Oromoo jee wanni katti isaa bahimatu tun hundi eddaa ilmaan diqaalaatiin wallahi warabbal Kaaba Jawaar Mahammad an amata lama abiyyiin ne gadhiisa dachiin tun waan garagaltuu seekam gaafa Jawaar Mahammadii dhamu dachiin tun garagalteeti Jawaar Mahammad maneedhaa keessaa baasti Oromoo jeetiin eddaa yaadaa ture. Eddaa wanni waan akkasiitii miti. Eddaa dubbiin Oromootu waan fukkattu waan akkasiitii miti jechuudha. Akkaataa ati itti hubattu sanii miti. Dubbiin faalladha jechuudha. Faalla. Maaliif namni boo'icha keessaa boo'u yeroo hunda boo'ichi saba tokkoof furmaata fiduu hin danda'u. Boo'ichi gartee imimmaan raamataa walii buusuun nama tokko akka namummatti gisee nam tokko sirraa wareegame keessi kan kee nama rabbiin gartee sirraa ajjeese wanni gootu hin jiru. Namni sirraa ajjeese immoo akkamittiin gumaa baafadhaa, akkamittiin dhiiga kiyyaa falmadha, akkamittiin gartee dhaloota lafaa ka'aa jiru kan amma ijoolleen Hacaaluutu ammaan booda waa'ee Oromoon beektu beeka. Ijoolleen Hacaaluu Hundeessaa waa'ee Oromoodhaan maaliif sadaqaa barsiifne ree? Sadaqaa waa guuruu fi gumaa abbaa keessanii baafne hin jaaniin namni baafne jiruun hin jiru. Waan ijoolleen waa dhaalti duru gisee abbarraa waa dhageessu. Waa dhagaa gisee guddattee hadoodaa deemti. Gumaa ofii baafachuutti deemti. Amma ijoollee Hacaaluu sadaqaa barsiisanii maqaa artistii Hacaaluutiin, maqaa maalitiin, maqaa Hacaaluuti maalitiin, maqaa maalitiin wanni tapha bakka ni jiraami. Hayi namtichi wanni ajjeesaniif siidaa ittiin dhaabuun. Siidaa ittiin dhaabuufi maaliif jaartii isaatiin haadha mana isaatiin daldaluun maa barbaachise? Amma Jaarmanii maali wanni isin gootu fakkeenyaaf gaafa inni wareegamu wanni hin godhamin hin jiru wanni hundi godhame. Amma Dooktor Qaasim Alloo kun maaliif achitti hafeere? Isii fi Jawaar Jawaar isii kun maaliif achitti walitti qabaman? Egaa sababii Hacaaluu jaartiin Hacaaluu Jarmanitti yaamamteef Oromoota Jarman jirurraa waan tokko hiikuudhaaf yuuroo takka paawundii kana irraa akkana hiikaniituma gartee waan ishii fakkaatu siikannanii waan gamanaatis kanas dhaanii laaqana tokko Abdoo Qaadii jaaniin nama gartee Jimmaati durataa koominiitii biyya saniiti nama hedduu dinqisiifachaa ture nama gartee jabaadha waa'ee Oromoo kanarratti amma ka'achi sanillee kararraa dabse Qaasim Alloodha Dooktor Qaasim sanis kararraa hochiisee jira achiibat akka nama gartee bar ummanni ani yeroo tokko kamitti ilaala akka nama bilisoomee gartee akka nama bilisoometti xarabeezaa akkatti naannessanii ta'anii suuraa kan ummata dirooniin fixaa jiru nama obboleeyyan isaanii dirooniidhaan halkanii guyyaa dirooniin itti raafamaa jiru boombiin gubbaa itti raafamaa jirtu kan torbee tokko keessatti namni kumaa ollumaa jiru akka nama biyya bilisoome irraa dhaqee ta'anii kanatti suuraa jaartii Hacaaluu hin ta'e carqii gurraatti itti maranii rabbi carqii sana irraa fuudhu. Intala san rabbi carqii irraa fuudhu. Intalti sun fayyaan qabdu. Maranii ifiin ta'an amma namni isaan hin beekne takkaa faranjoonni ummanni kun biyya bilisoomte irraa dhufee ummanni kun jireenya gartee biyya firiidamii qabdu biyya namni bilisaan gartee itti jiraatu biyya akkanaa keessaa dhufe jee isaan taasisamu. Akkasitti isaan hubatu. Garuu immoo isaan eessaa dhufan? Biyya ilmi namaa nama ta'ee jiraachuu hin dandeenye. Biyya amantiin namaa kabajaa ittiin qabne. Biyya dhalli namaa kabajaa bineensi kabajaa keessatti hin qabne. Biyya akkasirraa dhufanii ta'an maaliif waan biraa takkatti miti. Amma gaafa duraa gaafa na Haaji